gochuu dalawana kalala seenan nayyella nama guddaa. Siituu jedhee bar madaaminti jedhu faan jirti kwa. Maala dhufti? Abbaa tamaami jedhiidhaan mana sodaattee calluma jettu. Enter. Madaamin bira jirti. Abbaa tamaami jedhi wamti si gootu hin jiru. Abbaa tamaam oke itti ma kun na bira jirti bar. Intale maamaadhaa abbaa tamaami intalatti waa dhiitte jennaan haadha kee amaamaa kalaalinsitu. Kaanadaa jirti miti. Kaanadaallee bar madaamin inuma jirti. Anamma waanin haaraa taa'eef waan hedduu dabarsiisaa jiran. Yabboo uummata kana abbaa tamaama. Oh. Akkami soomanni? Bareedaa. Maali amma akkami gaafa soomanni ba'u karoora maal qabda abbaa tamaamaati? Isi fuuchuun. Ana kaa. Inni maal? Garuu akkanatti ni himamu bar sarpiraayizii. Sarpiraayiz gochuu ni qabna bar uummata kana. Maal goone? Maal inni sargaraayiziin? Jechuun ka akkanumatti itti himuu qabnu bar wanna namni kun anaafatti wal fuudhuu keenya namoonni eegaa jira waan ta'eef akkanumatti wal itti himuu qabna. Anaaf isin jedhe an nama guddaa intalatti nama taadhaa ganna waamin. Anaaf isin jedhe. Ana baal maaliiti? Fuudha jennaan hiriyaa kenna seete. An nama gudda. Ayyaa anaaf isinii. Akkana jedhi malee wamtatti mataadhaa ganna waamtuuf hin jiru. Bara Mataadhaa. maa jaartiin abbaa manaa ishiitiin isin jettiin? Isin jetti gaa'ee silaa isinaan jetti hiriyaa siiti mo'an. Haati kumaayyuu isin naan jetti. Siin bara ayila silaa wal fuudhu. Aleekuma salaam fayyaadhaa. Intala. Maaliif cinqamtamee qayyile ofuma gadhiisi meeme. Woma rakkoo wayii keessa jirtu wayi natti fakkaata. Siituu na cinqu jira bar. Laa ilaaha illallah Muhammadu Rasul. Intalattiin ana siinaan hin jedhin inni fuudha keenya tafa malee. Sin fuudhu diddu mootii laaqii keenya harkarra sii ka'a malee isinaan hin jedhin isaan naan jedhe abbaa tamaamiyaan abbaa almaanii. Niidii seeman deemuu fi ibsi gaal kan gaarii nagaatti gaa. Eentala. Woyyee. Maal godheetan si cinqi? Isin naan jedhi jettanii. Mabboo maaliif na barbaadde? Nama takka komentiin dubbisiin kan giseen afaan dubbattu ati. Dee. Laa ilaaha illallah nabi Muhammadu Rasulullah. Anuma arraba dhufte jechuudha kan intalattiin nana. Arraba miti bar niinii naanfa bar. Sinaan hin jedhinii. Isaan naan jedhii. Ayyee ani isaanis jedhaatillee komentiin dubbisinis siniin jechuu jira. Atillee jetti laammas. Komentiin dubbisinaa ayyee gisee afaan dubbattan. Inuma na ammaraa jirta jechuudha. Odeessi gaafa dhufte deesse ijoolleessa kana baadhuu kanarraa boolii miiccii kana duddattiin siidhaa xaanaa dhaqii bishaan dhaqi qoraan dhaqi naan jechuufika. Sun immoo waan jiru. Akkana. Barnuti akka zabana ammaa kanatti yaaduu qabna malee akka durii sanitti deemuu qabna. Ana wajjin gaa'ela jaarrachuu barbaadde na wajjin jiraachuu barbaadde akka yeroo ammaa kanatti itti waliin jiraanna.
ta'u Isa akka zabana maayoo barbaadde waddalloota zabanaa barbaadadhu malee dargaggeessa zabanaa isa mataa caraanfii isa abaaramaa barbaadadhu malee jaarsa akka kootii kan hin jiru jechuudha. Akka zabanaa jaarsa akka kootii jettee inni akka ijoollee zabanaa jettee olii fi gadi akka ijoollee na'uuf. Assalaamu alaikum. Nan cinqin an nama gudda abbaan maaniiti soddaan qaba intala kennadhee badiruu fuuchuufi. طيب سنين بهجروا طيب بابا شيء كمان إيش يعني تبى تشوف يعني سيوجن بلكاني جرام يعني سياج إسين عججوا اللي فدا سينوجن اللي تبى تشوف فدا نعججوا في عجج جاللاتي مالي عجج يصدق إساني متبر أجدني جاللاتي فأجدني أججوم نو أني جاللا نما أججو في تركي أنك نقول إنما أججونا ولي أد مي إشي مي أججني كان جاللا إيسا ستنا إرقيتها كيسينا جالتي إيسا ستنا أججك Argitee gizee ka jaalala siin jedhu fuulli kan ka'ee fi bakka ni gammadde barata. Inna ta'uyyuu mee ajajuma isa gisee kan jaalalaatii fi inni kaan adda adda jettee gisee jaalalaa eessatti na ajajjame natti. Abbatama. Na dhageessame. Inna gaa gurri koo dulloo dheera jennaan duudhaan aseete. Ambilooksiin goone akkaawuntii nama kan ambilooku yoo namni waan hin taane waan safuu cabsu waan amantaa tuqu yoo namni xaafe qofitteen bilooka yoo waan akkasii goote malee bilookame waan akkasii xaaftee taanaan immoo bilookamte. Abbatamaa. Maaliif ati giseen afaan haasoftu waan dubbisanii? Anuma malee jikee bakka biraan ilaalin jedhika. Akkasi kaa. Indee. Ani ilaalaan isa akka kanaa hin danda'u. Fuuti keenya hafu malee isa akka kanaan hin danda'u. Abbatamaa maatii jaalaluma akkamiinaaf qabdashi kanii ana wajjin osoo dubbattu. Jaalaleen beeku. Itiriis hin tala. Ani akkasii na yeellaata jaalallee jedhamu ani hin beeku na yeellaata akkasii. An yoo ta'e yoo awwaluma fochuun beeka malee awwal fochuu malee isa jaalalaa hin beeku. Ani akkasii hin beeku hin tala. Nama guddaa. Ati afuruma fuudhu san malee waa'ee jaalalaan beektu. Fuudha gaa fuuti maal rakkoo qaba fuudha amma furii fuudhanii isii diddee mataa nama nyaatte immoo irraa ari'achuudha. Xilaaqii isiinii kaasii kennanii fi adeem jechuudha. Isii immoo qajeeltuu taatee ijoollee nama adeessu immoo hadeessu ijoollee teessee adeessu qoccoo duuddee nyaatti. Fuuti rakkoon qabu. Namoonni as jala deemtanii abboo ramadaana abboo safuudha. Isin bakka safuu maal gootuu dhuftan? Bakka ramadaanni itti badu maal gochuu dhuftan? Hiduu wuxuu kasiree liqimqaamii ማለት ነው. Wuxuu kasiree. Nama narrabsin. Maaliif nama narrabsin? Maaliif akkasii ani hin barbaadu nama cinqii natti dubbatu ani hin barbaadu. Nama cinqii si cinqani. Yeroobaankish maqaadhaan kas turte numa jettee. Ani abbatamaam ani nama muudii kiyya wajjin deemuu fedha malee nama muudii kiyya wajjin hin deemne ani warra koomantis ta'e warra dhufanii na daawwatan fedhu. Muddii jettee muddii zakaa fixiriiti. Yaani thank you. Muddii koo jettee muddii zakaa fixiriin hin kennanne moo muddii kan maaliiti? Muddii hin jenne bar muudii jedhu. Muddii. Muddii si kutan. Abbatamaa muudiin beektanoo?
Mudhii beeka kakunoo kana ka mudhii. Surree yoo mudhii tani dadhaa'u. Haatumaa Subhanallah. dhaabbata ila. Mudhii yoo ta'e immoo mudhiin isa zakaa fi xiriitii isa boor kenninu. Okay, okay, ayyera kun qawwata kara fuulduraani waan hedduu si barsiisuudhaaf hin fedha. Thank you faanii. Badiruu koo barumsi galuu dide isa naa barsiisi malee ansiichee koo sammuun koo yoom qalamii qaba jette. Okay. Hayyaa abbatamaa waan gaarii. Amma ilmee ilaa wallaahi suma kee garabbii wooma cinqii wayii keessa jirtu natti fakkaata. Mee inuma laalaa mee akkanuma jedhiiti laa mee alaa akkanuma jedhi mee haasa'e. Akkanuma bar nama jaalata wajjin yeroo haasa'an cinqi. Na jaallatte. Intala. Na jaallatte. Gaaffiin akkanaa ni gaafatamaa? Gitee namni isin jaalladhinaan jedhe nan boo'a. Amma inuma na jaallatte jechuudha. Namni gaafa bara abbaatamaaf namni gaafa si jaalladhe jedhee sitti himu na jaallatte jettee gaafachuun maal jechuudha yaani akkamitti gaafatama? Okay, thank you jedhama bar galatoomi na jaallachuu keetiif jedhama. Thank you na jaallachuu keetiif. Yes. Ingiliffaa Maatis isin dhagahame abbatamaa. Sagaleedhuma keetu natti dhagahamaa jira. Jechuun miira akkamitti isinitti dhagahame? Miira? Isiniin jaalladhe isiniin jechuun jiraame? Andee? Thank you. Miira isinitti dhagahame hin jiru? Miilli ijoollee maaliif namatti dhagahama? Miilli koo xiraa'uu dhiisee fooliin isaa natti hin dhagahama. Xiraa'uu eegan caamaa godhaa bitadhe. Miilli hin xiraa'u. Na jettiin? Okay. Thank you. Waan bareedaa. Yes. Thank you. Akkas jedhama. Wow. Yes. Badiruu kootu akkana jalalaa deemaaufaatii dhagahee dhufee. Thank you very much. Abbatamaa. Abbatamaa. Bakka amma erga wajjin dubbachuu jalqabdanii xiqqoo ishee jijjiirama wayii argisiisaa jirtan. Maaliin ta'e jijjiirama akkamii? Jijjiirama bareedaa wayiitu jira. Nan bareede. Yaa hin bareeddee fuula siifee haasofni keemna. Hin bareeddan hin jedhi. Mataadhaa ganna waamini sitti meera intalattiin nan. Ni bareeddanii haasofni keessa wayii haasaa nama hawwatu wayii ta'ee bakka ni mirqaana ni beektanii mirqaana akka warra argee mirqaana jedhu. Yaa.